Dhaloonni hamma jirru kuni gara kamitti deemaa jirra? Yaa Allah! Baay'ee yaachisaadha. Bismillah. Salaatu wassalaam ala Rasulillah. Salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Qur'aana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana tokko sadaffaa isaa waa'ee seenaatiin kan inni nu barsiisu. Qur'aanni kitaaba seenaa ta'e osoo hin taane qajeelfamni seenaadhaan yeroo kaa'amee jedhu qajeelfama guddaa kan inni tokkoffaan gara sammuu osoo hin taane onnee kan keenya dhaqee tuquu danda'udha wanti tokko seenaadhaan yoo kaa'amu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Anama fakkeenyaaf seenaan yeroo waggaa 4 jiru abbaan kan koo natti hime haga yoonaa sammuu kan koo keessa jira. Onnee keenya keessa gaafa galchinee jennu akka ajajaa osoo hin taane akka waan jireenya keenyaatti fudhannee jiraachuu waan dandeenyuuf jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala seenaa haala kanaan Qur'aana tokko sadaffaa seenaadhaan Rasuula sallallahu alaihi wasallam maal jedha suuratul Yuusufiin keessatti seenaa babbareedaa siif keenya kun immoo maaliifi onneen kan kee akka jabaatuu fi diinii kan irratti jechuudha. Karaa biraatiin immoo seenaan tokko yeroo himamu daayireektilii hamma ibliisii yoo laallee jenne ibliis uumaa qajeelfama Rabbii irraa fagaateedha. Ibliis jechuun uumaa kooraan jechuudha rahmata Rabbii irraa ari'ame. Atis gaafa akkana goote rahmata Rabbii irraa ari'amta jedhee uumaa akkas godhe sana akka fakkeenyaatti nu kaa'ee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nullee gaafas jallanne akkas akka taanu gaafa inni nu barsiisu Qur'aana keessaa jechuudha akkaataa Qur'aan itti bocamneedha jechuudha kun akkaataa uumaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa nu uumu uumaan namaa kun akkamii waan tokko irratti waan kamiyyuu haa ta'u kana godhi yeroo jedhame sana ta'e yeroo jedhame yoo akkana ta'uu baate akkana taata yeroo jedhame ajajamu xiqqa fudhannaa irratti rakkoo uumuu danda'a jechuudha. Garuu akka seenaatti gaafa dhufee jedhu waan sana osoo nu arrabsu osoo nu hin tuqin wantoota biraatiin namoota biraatiin uumaa biraatiin nu barsiisuu danda'a jechuudha. Inni sadaffaan immoo seenaan yeroo nutti himamee jedhu seenaa jechuun yeroodhaan adda hin bahu hin jijjiiramu jechuudha. Waan jijjiirama hin qabnedha. Sa'a sanatti kun ta'ee ture dhugaa jiru waan ta'eef jennaan. Har'allee ati osoo hin yaadin karaa hin yaadin seenaa sana jiraachuumaaf deemtaa. Yoommoo jiraattu akkamitti jiraachuu qabda? Fakkeenyaaf Hajar alayhi salaam seenaa isii keessatti gaafa Nabiyullah Ibraahiim dhiisaniini mucaa daa'ima harma hootii wajjin adeeman yaa Ibraahiim eenyutti nu gattee deemta gaafa jettee gaafattullee maal jedhan Ibraahiim ol ilaalanii jennaan Rabbiidhaa kan kana irratti si ajajee gaafa jettu Rabbii ta'uusaa yoo ibsanu Ibraahiim yoo Rabbiin ta'e waan tokko rakkoo hin qabu. Kana jechuun maal jechuudha? Tawakkula isheen Rabbi irratti qabdu kan agarsiisudha. Kara sanaan ibsama jechuudha. Hamma tawakkula inni yoo calluma jedhamee tawakkulli akkana jedhamee osoo seenaa keessa hin galin ibsame haga kana nutti dhagahamuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyi lammaffaan immoo Nabiyullah Ibraahiim gaafa ibidda irratti darbatamanii jedhamu gaafa Jibriil alayhi salaam dhufee si gargaaruu jedhu maal jedhan? Hasbi Allah wa ni'mal wakiil. Rabbii kan kootan tawakkula godha jennaan Rabbiin isaaniillee ibidda sana barda wa salaamaa godheef. Gara keenyaa gara keessootti gaafa galchinee jiraachuu eegallee jennu maaltu dhagahama jechuudha. Seenaa kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qajeelfama adda ta'e nu barsiisa jechuudha. Inni kan biraa immoo warreen darbanii wajjin nabiyyootaa wajjin saalihootaa wajjin walquunnamtii onnee akka qabaannu nu taasisa jechuudha. Seenaan akkuma isiniin jedhe ajaja tokko caalaa sammuu keenya keessatti onnee keenya keessatti qabannee ittiin akka jiraannuuf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala seenaa garaa Qur'aana keessatti akka qajeelfamaatti nuuf kenna. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa jallataa ta'ee jedhu jallina isaa sana dhumarratti akka isa balleessu jallinni isaa. Nam tokko immoo gaafa dhugaa qabatee jedhu dhugaan qallattullee hin baddu akkuma jedhamu dhumarratti olaantummaan kan isaa akka ta'e. Olaantummaa wanti jedhame hundinuu kan Rabbii subhaanahu wa ta'alaati. Seenaa Nabiyullah Aadamiif Hawwaa kan jarri baala sana nyaatanii akka himulee ta'anii uffanni jaraarraa bahee yeella'anii Rabbiin illee sababa sanaan wal qabatee gara addunyaatti akka dhufan kan taasiseef maa'inni shayxaanni irra deddeebi'ee sadarkaan kan keessan sadarkaa malaayikaa yookaan immoo sadarkaa jannata keessatti haga dhumaa akka qabaattan isin godha waan jedheef jechuudha. So olaantummaanii uumaadhuma keenya olaantummaa barbaaduun
Garuu olaantummaan hundi immoo rabbi irkaa akka jirtu kan nu beekuu dandeenyu seenaa quraana keessa jirtu yoo laalle. Seenaa quraanaatti deebinee seenaa quraanaa jiraachuu jalqabnu olaantummaan keenya illee dhumarratti kan isiin argamtu olaantummaan hundi rabbiin biraa waan taateef jennaani maal gochuu yaanna kanan deemaa jiru kun sirriidha jennee gocha keenya hunda ilaalcha quraanaatiin ilaalcha hadiisaatiin ilaaluu eegalla. Waan tokko beekamtii argateef waan tokko namni hundi hordofeef sirriidha jechuun ni ulfaata. Garuu immoo wanti ati godhaa jirtu Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii gaafa qiyaamaan dhiyaachuu eegaltu baay'ee dhiyaachuu eegaltu amantaa islaamaa kana jiraachuun akka waan giimii ibiddarra yeroo ganaa keenya irra keenyu nama gubu akkas ulfaataa jedhan. Yeroo sanatu dhufeema. Gaafa isin nama sirrii taatanii jettan nama biratti akka waan sirriin taaneetti ilaalamuutu dhufa jechuudha. Kun gaafa islaamni gaafa dhufu akkas ture gaafa deemullee akkasuma jedha Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Seenaa barachuun maalummaa ofii beekanii maalummaa sana jiraatanii of eeguu badiir laallee seenaa keessatti of eeguu dandeenya jechuudha. Seenaan ajaja hunda durayyuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul baqaraa irra kaasee seenaa hunda dura waa'ee osoo nama hin uumin dura malaayikaadhaa wajjin haasaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala godhaa tureyyuu kan inni seenaa keessatti nuuf kaasu. Ambaasaadarrii lafa kanaa ta'ee kanillee lafa kanarratti wal horuudhaan lafa kana eddee kan koo bu'ee lafa kana bulchuu danda'uun kaa'aa gaafa jedhee haasa'uun hamma asirratti quraana keessa kaa'uun maaliif barbaachise jennee ilaallu nu akka ilma namaatti alaamaan kan keenya yookaan immoo kaayyoon kan keenya rabbii kan keenya bakka buune jechuudha. Bakka bu'aa taanee lafa kanarra waan jiru wasta'amarakum bareechuudha jechuudha. So Rabbiin subhaanahu wa ta'ala seenaa keessatti quraana tokko sadaffaa seenaa gaafa kaa'ee jedhu seenaa keessatti barannee seenaa keessa keenya jiraannee seenaan sun motiveet nu godhee seenaan sun emotionally yookaan immoo waan duraan darbe irratti onnee kan keenya wal qabsiifnee akka jiraachuu dandeenyu waan ta'eef jennaan baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jennaan piroogiraamii ajaa'iba ta'e keessaan keessatti awwaanan dubartii ta'eef seenaa dubartoota jajjaboo ciccimoo urjii milkaa'inaa jennee piroogiraamii guddaa kan namoota barsiisan kan waliin ittiin bohaarru isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Inni kun boqonnaa tokkoffaa isaatii kan itti fufnu ta'a. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.